Maatiiwwan koo warra guyyaatii natti dukkaneessitan dachiin ganna fudhatu samiin olla fudhatu kanan jiru dukkana kanan argus dukkana kanan dhagus dukkana barri koos gaddaan dhumte isinis garaa natti jabaattan namaan laadhaamtanii na irraanfattanii kaleessa abdii natti gootanii ija koo keessa laaltanii siif jira naaf jirta osoo jettan. Baay'ee nama gaddisiisa. Waggaa 8 guutuu biyya ormaa keessa hojjettee akkuma nama kamiyyuu dalagattee biyyatti mana sii ijaarree barriillee buukii keetirra sii keenyee jedhanii mana suuraa mana biraa itti ergaa turan. Isheenis baay'ee gammaddee mucayyoon kun jechuudha baay'ee gammaddee kaatee gara biyyaa galte. Barrees kan itti hojjetadhu buukirraa qabaa jettee akkasuma mana ijaarradhee xumuradhe jettee kaatee gara biyya ishee galte. Gaafa biyya ishee galtuu murteen ishee maal akka ta'e immoo na waliin hordofaa isinitti himaa jechuudha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanala kooti kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi waaqayyoo isin yaa baay'atu. Akkam jirtu kan obboleettiin keessan nagaa gootuun qaba galata waaqayyoo isin jecha. Egaa hordoftoota kiyyaa akkuma dhuftaniin immoo mana kana warroonni haarawaa koo taatanii sabiskiraayib gochuudhaan maamila keenya ta'an warri maamila kiyyaas taatan immoo galatooma ulfaadhaa isin jechuu jaaladha. Egaa hordoftoota koo akkuma viidiyoo jalqaba irratti agartanitti obboleettiin keenya tokko akkuma anaat akkuma si'eeti biyya ormaa keessatti dalagattee waggaa 8 guutuu biyya ormaa keessa carraaqxee mana ijaarradhee xumura'e jettee mana birrii kan ergattu maatii ishee irratti haadha fi abbaa ishee irratti argatti. Maatii fi abbaan ishee birrii ishee mana lafa sii binnee mana ijaarre jedhanii mana biraa kaasaa itti ergu. Mucayyoon kunis mana kiyya xumura'e jettee akkasuma immoo birriillee buukirraa qabdaa jedhanii birris buukii keetirra sii keenye jedhanii kaatee mucayyoon kun dadhabbii kiyya waggaa 8 arga jettee ka'een galee gaa'ela kiyyas gaadhaa dadhabbii waggaa 8 arga jettee kaatee gara biyyaa galte. Gaafa gara biyyaa galtuu murteen mucayyoo kanaa dhugaa dubbachuu fi hedduu akka nama gaddisiisa. Waaqayyoos maatii akkanaa isinirraa haa qabu. Maatiin kun mucayyoon kun galtee gaafa jettuu manni isaan ijaaranis hin jiru qarshii isaan baankii kaa'anis hin jiru. Mucayyoon kun baay'ee rifattee baay'ee tokko gaggabdee lafa dhooftee turte. Mucayyoon kun erga lafa dhoofteen boodatti mucayyoon kun sammuun ishee tuqame. Maaliif namni waggaa 8 guutuu hojjetee biyya ormaa keessaa galee yoo waan firee takka dhabu hedduu si gaddisiisa. Waaqayyoon maatii akkanaa isinirraa haa qabu. Ijoollee nama akkana garaa jabaatu haadhaaf abbaa ofiisis kan garaa yoo obboleetti jedhe obboleecha illee haa ta'u odoo obboleecha illee ta'e wayii haadhumaaf abbaadha kan akkana godhe jechuudha. Mucayyoon kun dhugaa dubbachuu fi mucayyoon kun of wallaaltee hanga maraatte sammuu isheetiin jeeqamtee maraatte. Gaafa maraattee jettu mucayyoon kun xabala geessanii hojuma xabala xammaqattuu of beette. Gaafa of beettee jettu mucayyoon kun erga obboosteen booda immoo homaa wanti mucayyoon tun qabdu wanni tokko manni ishee hin jiru mana wayitu hin ijaarre lafas hin binne mannis hin jiru akkasuma qarshiin buukii isheetirras hin jiru. Mucayyoon kun waan itti garagaltu erga amma xabalaa galtee xiqqoo beetteen booda waan itti garagaltu wallaaltee mucayyoon kun lubbuu ishee of dabarsite. Kan akkana godhe eenyudha? Maatii isheeti haadhaaf abbaa isheeti. Waaqayyoon maatii haadhaaf abbaa ofii waaqayyoo waan akkanaa isinirraa haa qabu. Maatii akkanaa rabbi isinirraa haa qabu. Mucayyoon kun kan of galaafatte sababa waggaa 8 guutuu waan takka doolchee takka dhabdee haadhaaf abbaa isheetti ergaa kan turte dhabdee haatiif abbaan ishee attalalanii hanga kanaan gahanii har'a kunoo lubbuun ishee darbee jechuudha. Biyya ormaa keessa waggaa 8 itti ifatamtee itti arrafamtee itti dadhabdee itti dafqitee riiba ishee dhabdee nyaadhee of hin jijjiira jettee biyya ormaa keessatti gubattee yoo har'a maatiin ofii haatiif abbaan ofii akkana nama godhamu addunyuma irraa akka mucayoo kanaaf godhuudha bakka. Addunyuma irraa haadhaaf abbaadhaan illee jedhanii himachuurra addunyaarraaf galaafachuuti. Isii tokko immoo
lubbuu mucayyoo kanaa hedduu garaana nyaatte maaliif of galaafachuun ishee dogongora osoo ishee ta'e birumaa hin deema malee dogongora akkasii kana keessallee seenuu dhiyaa'u seexanatu seesisaa aaris seesisaa mucayyoo maal gootii rifatteeti waan tokko osoo jiraate osoo birriin mana ijaarree birriin jiraate osoo gimmaashumti wayii birriin jiraatte fi isatti illee boqattee obsiti. Amma murtee mucayyoo kanaa lubbuu ishee darbee jira. Waaqayyoon lubbuu isheetiif boqonnaa kennu hedduu nama gaddisiisa. Ani waan maatii isheetillee jedhuun qabu maatii ishee sani waaqayyoon isaaniif haa kaffalu gubaa isaanitti haa ta'u hedduu takkan garaana nyaattee dhugaa waaqayyo maaliif ijoollee akkuma keenya akkuma keessanii har'a isheen illee biyya ormaa keessatti daladdee ka'ee tangalee mana kiyyatti haraf jedha jettee dadhabbii kanamee waggaa 8 dadhabe jettee kaatee galtee yoo dhabdu hedduu si gaddisiisa. Maaliif osoo dargaggeessa gandaa'etti ergite ta'e eeyyeen dargaggeessa gandaa'etti ergiteedhaan garuu gaafa maatii isheetitti maatii ofiitti ergatee maatiin akkana godhu kana maatiidhas jedhanii himachuun baay'ee ulfaataadha. Maatii akkanaa dhugaa isiniin jedha obboloota koo maatii jettanii himatina. Dhiisaa bakka xilaatuma nama nyaatu wayya xilaata yoo ta'e yookiin alagaa yoos nyaateyyuu alagaatu na nyaate yoo maatiin kee yoos nyaate yoo haadha kees nyaate obboleettiin kees nyaate obboleessi kees nyaate yoo abbaan kees nyaate maal jettee himatta hedduu nama gaddisiisa dhugaa kan itti hirkattee kan itti gaaddisatti godhattu silaa isaanii yoo isaan immoo akkana si godhanii namni ormaa maasiyaa godhure dhugaa hedduu takka na gaddisiisa garuu lubbuun obboleettii kanaa darbuun hedduu takka na gaddisiise maaliif osoo ishee ta'e lubbuu san hin baasu seexanatu akkas godhe malee lubbuun ishee san akka hin ba'uun barbaadu maaliif deebitee illee yoo hojjettee of jijjiiruu dandeessi dhugaa mucayyoon kun jechuudha maaliif homaa haa ta'u xaari isheetillee haa ta'u waggaa 3-4 illee teechee hojjette of jijjiiruu dandeessi garuu lubbuun tun bitamuu hin dandeessu ka arga baateen booda jechuudha dhugaa hedduu nama gaddisiisa waan itti garagaltu dhabdee waggaa 8 guutuu biyya ormaatti gubattee galtee of ajjeeste jechuudha hedduu nama gaddisiisa dhugaa obboleewwota koo adaraa keessan of eeggadhaa maatiin keenyallee yeroo tokko maatiin akkanaas hin jiraa ijoolle maaliif boo maatii akkanaatis maatii jedhanii himachuun waaqayyo nama baraaru waaqayyo maatii akkanaatis namaan kenne haadhaaf abbaa ofii kana kaatti garaa ilmoo isheetti isaanitti jabaattus rabbi namaan kenne dhugaa baay'ee natti dhaga'ame obboloota koo maaliif akkuma anaata akkuma si'iitii namsi ishee amaaru isheen amma boqatteerti nan dalagadha jettee ofan jijjiira jettee kun ta'ummoo hedduu nama gaddisiisa odoo si ta'e osoo as ta'e maal goota mee odoo si ta'e maal goota an akka kootitti ofii ajjeesuun jedha bakka haa baddu birrii sun maaliif birrii sunis waggaa kanas haa ta'u bakka waa maaliif biiliyoonni barbaada yoo ta'e lubbuu ishee bituu hin danda'u lubbuu keessa irratti faradina waanuma agartanii lubbuu keessa irratti faradina bakka baddee miti inni waan aaranii aartituma dhiiste osoo wata akka jettee deebite hojjetatteen jedha naga lubbuu ishee san baastu maal godharree seexanatu godhi namaan jedha aarii fi seexanni jidduu jirti yoo aarte seexanni immoo itti siya beechite silaa nama qabbaneessu osoo qabaatanii micoon tun lubbuun isheen bahu nama ishee qabbaneessu dhabde waaqayyoon jannataan ishee haa qananiisu adaraa of eeggadhaa obboloota koo.